daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haga qabu isin jecha kunoo viidiyoo kan biraadhaan walitti deebi'ee jira. Viidiyoo irraa keessatti kan nuti ilaallu Triceps jechuudha. Akkaataatti harka yookaan irree keenya guddisuu qofa osoo hin ta'in gara bocaatti akkaataatti jijjiiruu jechuudha. Triceps jechuun harka keenya isa gara dudduuba isa kanaatti argamu jechuudha. Innaa isteeppiidhaan isinitti argamu. Amma feetanis yoo hojjettanii 5, 10, 15, 20 yoo hojjettanii irra deebitanii si'a 3 hojjechuu qabdu. Akka keessan yookaan ispoortii kamiyyuu gaafa hojjettanii isteeppiidhaan hojjechuu qabdu. Yoo irra Triceps hojjettanii bor immoo Biceps hojjettu. Biceps jechuun immoo isa kanaadha jechuudha. Biceps jedhaman kuni akkasuma isa kanallee gara fuulduraatti viidiyoo kan biraadhaan isiniif dhiyeessa abdii qaba. Akkasuma kan shoulderii jechuudha. Shoulderii jechuun immoo gadiitti yookaan saggoo keenya isa kana jechuudha. Inni kunillee isteeppii qaba. Kan chestii keenyallee isteeppii ni jira. Kanallee gara fuulduraatti viidiyoo kan biraadhaan isiniif maxxansa jedhee abdii qaba. Akkasuma warreen isin raanfannee warreen yeroo jalqabaadhaaf gara YouTube chaanaalii keenya nagaa dhuftan baga nagaa dhuftaniitiin jecha asumarraan subscribe gochuu laayikii gochuu hin dagatinaa isin jedha. Asumaan gara hojii kanaatti isin ceesisaa hanga dhumaatti na faana turaa na wajjin ta'a.